Israa'el Iraan aleeluu qondaaltonni Ameerikaa lama miidiyaa BBC wajjiniin hojjetu CBS'tti himan. Miidiyaan mootummaa Iraan balaliin magaalota hedduurraa citu gabaasuun himameera. Iraan erga Israa'el irratti sanbata halkan aleellaa raawwatte Israa'el haaloo ba'uudhaaf doorsisaa turte. Eeliyaas Mulugeetaaf. Ganama har'aa erga Israa'el Iraanitti misaayilii dhukaaftee jirti jedhameen booda Iraanitti sagaleen dhoo'insaa cimaan dhaga'ameera. Dhoo'insi kan dhaga'ame Iraan naannoo giddu galeessaa magaalaa Isfaan jedhamtutti ta'uu miidiyaan Iraan gabaaseera. Miidiyaan biyyattii dirooniiwwan 3 qilleensa irratti rukutamuu ibsuun sirni ittisaa haleellaa qilleensarraa guutummaa Iraanitti qophii akka ta'u godhamuus gabaase. Haga ammaatti haleellaa kanaan meeshaaleen waraanaa akkamii akka hojiirra oolaniis ta'e eessarraa akka dhukaafaman ifa miti. Maddeen US akka jedhanitti misaayilatu haleellaa kanaan faayidaarra oolee ennaa jedhan Iraan ammoo gama isheetiin dirooniiwwan xixiqqoo yaalii taasisan jette. Ejensiin hawaa Iraan akka himetti haleellaan misaayilaa kallattiin daangaa qilleensaa biyyattii irratti gaggeeffame hin jiru jedheera. Taatee kana hordofee magaalaa guddoo Iraan Teeraanitti hiriirri Israa'el balaaleffatu bahameera. Namoonni hedduun daandii Teeraanitti bahuun dhaadannoo Israa'el balaaleffatu akkasumas alaabaa Iraanii fi Filisxeen mirmirsaa turani. Bulchiinsi Isfaan buufata humna qilleensaa Iraan kan itti argamu yoo ta'u, buufataaleen waraanaa hedduunis kan itti argamanidha. Bu'uuraaleen gabbisa niwukileeraa Iraanis bulchiinsuma kana keessatti argamu. Hanga ammaa wanti haleelamee fi miidhaan qaqqabee hin gabaafamne. Miidiyaaleen Iraan buufanni gabbisa niwukileeraa nagaa ta'us gabaasaniiru. Barreessaa olaanaan UN Antooniyoo Guteeres marsaan haleellaa haaloo ba'umsaa baha giddu galeessaa keessatti adeemu dhaabbachuu qaba jechuun garaa dubbii maasaanii dubbatan. Guteeres haleellaa haaloo ba'umsaa balaaleffachuun hawaasni idil addunyaa dhimmichi cimee balaa hamaan guutummaa naannichaa fi isaan alatti miidhaa akka hin qaqqabsiifneef waloon hojjetanii akka dhaabsisaniif waamicha dhiyeessaniiru. Haleellaa Israa'el gaggeessitee jedhame kanarratti waraanni Israa'el haga ammaa wanti jedhe hin jiru. Iraan gaafa sanbataa Israa'el irratti haleellaa dirooniiwwanii fi misaayilota gara 300 ta'uu dhukaafteen booda Israa'el haalaa fi yeroo ishee mijatutti tarkaanfii haaloo ba'umsaa akka raawwattu dhaadataa turte. Iraan gama isheetiin Israa'el haaloo kan ishee irratti baatu yoo ta'e deebiftee haala hamaadhaan haleellaa akka raawwattu dubbatte. Ameerikaa dabalatee biyyoonni lixaa hedduun garuu Israa'el gara haaloo ba'umsaatti akka hin ceeneef gaafataa turuun isaanii ni yaadatama. Hoggansi mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Luba Balaay Makonnin sanada sobaa fayyadamuudhaan doolaara miliyoona 6,50,000 daddabarsaa turan jechuun shakkamanii kamisa kaleessaa mana murtiitti dhiyaataniiru. Mana amantichaatti itti gaafatamaan qajeelcha piroojeektilee waliigalaa akka ta'an Malaaka Hiwoot Qomoos Abbaa Waldeesseefuu BBCtti akka himanitti lubni Balaay kan to'ataman dhimma hojii mana amantichaa wajjiniin wal qabatu miti jedhan. Waa'ee lakkoomaatii olaanaatu dubbise qulqullina sagalee dursinee dhiifama sin gaafanna. Egaa to'atamanii booda dhageenya dhaqnee gaafanne. Egaa dhaqeen gaafanne immoo yaa hundumaa natti bee itti caalchisanis ilaaleen ture waan itti dhaqqabaman. Maqaan isaanii irra hin jiru, mallattoon isaanii irra hin jiru, lakkoofsi baankii isaanii irra hin jiru. Dhumarraayyuu maqaan isaanii keessa hin jiru. Waraqaa sana akkatti qabatanii argamuu isaanii qofa bichaadha akka hojjetan kan hin dhaqqabne. Waa'een isaanii asirratti hin mul'ate kanumaafuu warri adda addaa immoo maqaan isaanii warri adda addaa warri qabu bakka beenyas maqaan isaanii irra jira. Isaan hin argamne haga isaan argannetti jedhanii malee maqaa isaaniitti kan wal qabu jiru torban tokkotti gaafatanis haga warri argamutti jedhanii malee isaan waasiidhaan ba'uu danda'anii. Maallaqi sun kan eenyuti doolaara miliyoona 6,50,000 jedhame kun? Inni maallaqa argamee maallaqa waliin qabamee jedhamu kun isa baay'ee maallaqa waliin hin qabamne cheekii waliin hin qabamne an qabamne xalayaadha xalayaa baankii Afrikaadhaa barreeffame isa qabatee xalayaa kanarratti malee akkuma uummanni yookiin ogeessotiin adda addaa odeessu kan maallaqa qabateeti miti an qabame kun isa bosa'uusaa ilaaleedha. Keessi chaarjisaniif ilaaleedha waliin wal quunnamsiisu qabu. Wanni isaan mana baankiitti xalayaa qabatanii dhaqan sun maali? Akka kaffaltii kabalanii kan jedhani warri isaan kanaan dura dhiqaalaaf ijoollee beekanii gurbaa tokko bataskaana adda addaatiin gargaaraa ture kanaan dura. Kafaltaan akka baluu didee naanti gargaara namni gargaareedhanii kadhatanii akka gargaaruudhaaf waliin deeme malee seenaa kanaas inni kana keessa hojii kana keessas hin dandeenye. Maallaqichi kan mana amantaati maallaqi miliyoona 6,50,000. Mana amantaa waliin kun kan abbaa dhuunfaati. Maallaqichi kan nama dhuunfaati maallaqi jedhame kan nama dhuunfaati hojiin isaan gaafatan xalayaan kan nama dhuunfaati maallaqi isaan nama dhuunfaati malee bataskaana waliin wal quunnamsiisu hin jiru. Dhimmi isaan baankii dhaqaniifuu dhimma mana amantaa wajjin wal qabatu ni miti. Miti dhimma bataskaana waliin wal qabatee miti inni akka bataskaanatti si miti an deeme akkuma dhuunfaa ofiitti deeme malee
bataskaanaa deemee fi bataskaanichis kana keessa wanni tokkos maallaqni gadeen jiru ibsas gara fuulduraa ibsas hin kenne. Tarii maallaqa doolaara daddabarsaa turanii ka jedhu namooti kaasu. Maallaqa hamma kanaa qees balaa hin qabu moo kan mana amantaa dabarsaa turan moo wanni jedhame kun soba? Soba hundumtuu maallaqa gara baankii ofiitti garagalchuudhaaf akkatti qaban hin jedhamu hundi soba. Maallaqichis immoo eessaa argame hin jedhu kun maallaqa dhuunfaati maallaquma warra abbaa qabeenyaati malee maallaqa bataskaanaa waliin wal qaqqabu tokko hin jiru. Xalaan isaan qeessis balaa harkatti qabame sun maal jedha argitaniirtu? Argeera kafaltii akka warra kaampaanii adda addaatti kafalamu hin jedhu ajaja kenname. Manni amantaa ibsan baasne waa'ee qabamuu isaanii waa'ee himatamuu isaanii. Hin baafne maalidhaaf ragaan bahutti eegaa jirra. Maalidhaaf waa'ee karaa amantaatiin ol qaqqabe waan tokko hin jiru. Maallaqni badees hin jiru, maallaqni fudhatames hin jiru. Maallaqni kun isaan ittiin onni dhaarus innis maallaqa qabateeti miti hin qabame waraqaadhaan qaba fudhatee qabe innis mukkaraadha malee walitti miti jechuudha. Namooti gaafas isaan fuudhanii deeman garuu hin to'atamne hanga ammaa. Hin to'atamne haga isaan to'atametti miti. Manni amantaa waa'ee gaggeessaa mana amantaa isaanii kana hordofaa jiru? Hordofaa jiruu deemanii Xaqilaa Kiraaftaa Jibuus Abuun Abrahaamis waliin deemnee gaafannee jabeessinee dhalootis goonee fitti funee cimatti. Suuraa kana buna shinii meeqa dhugdan? Hedduun keenya lafaa kaanee osoo hojii idileen eegalin yookiin immoo guyyaa keessatti buna osoo hin dhugiin ooluu hin dandeenyu ta'a. Kunis sababii qabiyyee buna keessa jiruufi. Erga dhugneen boodas qaama keenya keessa seenuun akka dammaqnu kan nu taasisu kaafeenii waan qabuufidha. Ofii bunni maddi isaa Itoophiyaa ta'uun himamuu fi amma addunyaa guutuutti jaallatamu attamiin qaama keenya keessatti hojjetaa? Aslii Galgaloo isinitti himti. Bunni xiqqaatee waggaa kum tokkoof walakkaaf kan dhugame yoo ta'u, namoonni garii dhiibbaan inni qabu akka malee guddaa waan ta'eef yaad gugurdaa akka falaasamaa kan addunyaa am keessa jirruuf bu'uura ta'e uumuuf gargaaree jedhu. Wanti bun keessa jiru inni guddaan kaafeenii. Innis qoricha sammuu nama adooch lafkan irraatti baay'inaan fayyadam jedhamee fudhatama. Kanaaf bunni eessa dhufe? Yoo dhunne maal nu godha? Maddi bunaa biqiltuu koofee Arabikaa jedhamu kan Itoophiyaatti argamirra. Akka seenaan tokko jedhuutti tiksituun re'ee jaarraa saglaffaa keessa ture kaaldi jedhamu re'oonni isaa erga ilbuna nyaataniin booda burraaqnan inni illee nyaatee jedha. Galmee seenaa argisiisutti Suufiyaa Yaman sanyii bunaa akaanii dhugaatii arbeen kanaa uuman. Jaarraa 15ffaa keessa manneen buna jalqabaa Impaaraa Usmaaniyaa keessatti mul'achuu jalqaban. Jaarraa itaanaan keessatti gara Awurooppaatti babal'atan. Manneen bunaa Awurooppaa keessatti bakka daldalaa siyaasaa fi yaada haaraa irraa mari'atan ta'anii jiru. Barsiisaa Yaageen Habamaas adoo bunni jiraachuu baatee tarii falaasama hin qabnu turree jedha. Falaasamoonni akkantii fi Voolteeyaa guyyaatti agsiinii 72 dhugaa turan jedhama. Bunni daldalii garbaa dabaluu cimse. Faranjoonni garboota Afrikaa irraa dhufan dhaabbilee biqiltuu Heeyitii irraatti kan fayyadaman yoo ta'u, jalqaba bara 18 keessa Biraaziil buna addunyaa irraa harka 3 garboota Afrikaa fayyadamuun oomishaa turte. Bunni fayyaa irratti dhiibbaa akkamii qaba? Kaafeeniin sirbullaa'insi nyaataa yeroo seenuu karaa garaachaa gara dhiigaatti fudhatama. Garuu bu'aan isa kan jalqabu yeroo kaafeeniin sirnaafi tuqu qofa. Kaafeeniin sammuu kakkaasee, beelu kaamsee, haala damaqeessa keessa turtu si gargaara. Kanaaf yeroo dheeraaf hojii irraa xiyyeeffachuu dandeetta. Kaafeeniin miira irratti dhiibbaa gaarii geessisuu, dadhabbisi dhagaam dhorkuu fi ga'umsa qaamaa fooyyessuu danda'a. Kanaaf atileetonni hedduun akka soorataatti fayyadamu. Dhiibbaan isaa daqiiqa 15 hanga sa'aatii 2 turuu danda'a. Qaamni kaafeeniin erga fayyadamee sa'aatii 5 hanga 10 booda hin balleessa. Garuu bu'aan hafteen kaafeenii qabu kan caalu turuu danda'a. Yoo dhiibbaa kaafeeniin qaama keessan irratti qabu akka gaariitti fayyadamuu barbaadan ogeeyyiin waaree booda kaafeenii irraa qusachuu qaban yaada garmalee buna dhuguun kaafeenii akka miligiraamii 1200 yookiin siinii 12 dhuguun miidhaa hamtuu akka gaggabsuu fakkaatan qaqqabsiisuu danda'a. Hagi kun namarraa namaatti adda ta'uu danda'a. Namni garii uumamaan kaafeeniin isaan miidhuu danda'a. Garuu yoo sirnaan dhugame Chaayinaa jedhamuudhaan kabajamee oola. Afaan Chaayinaa bara 1946 irraa eegaluudhaan afaan hojii dhaabbata biyyoota gamtoomanii ta'e. Afaan kun amma Yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti illee barsiifamaa jira. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi barataa afaan Chaayinaa kan ta'e Phexros Guutamaa dubbiseen ture. Afaanichaan nagaa isin gaafachuudhaan eegala. Ayyee maal akka jette gaanoo beekumee nu hiika. Wanni kun maal jechuudha? Akkam jirtu maqaan koo Shiyuu Yuhaaniin jedhama. Ayyee bareedaadha. Akkamittiin afaan Chaayinaa barachuu jalqabde? Kitaaba lama gaafa fidu as Yuunivarsiitii Finfinneetti ramadamee gaafa dhufu asitti afaan Chaayiniffaa akka barsiisan argee achi boodadha kan gara afaan Chaayiniffaa barachuutti dhufe jechuudha. Yaadni isaa yeroo kutaa jaajilu kitaaba hawaasaa jechuudha gara kanaa akkam fidu kan na kakaase.
achi keessa baay'ee kan sammuu kiyya keessatti hafe qarooma Chaayinaa kan jedhu ture. Qaroomni Chaayinaa waggaa dheeraa naannoo waggaa 5,000 kan jedhu. Chaayinaan dinagdeen ishiis addunyaa irratti guddachaa dhufe. Dinagdeen ishiis edda guddataa dhufe afaan ishiis bal'ataa jira. Addunyaa irratti dhiibbaan Chaayinaan addunyaa irratti uumtu guddataa dhufee jira. Dur namoonni afaan Ingilizii afaan Faransaay yuunivarsiitii keessatti baratanii yeroo dhiyeenya kana immoo yuunivarsiitii Finfinneettis afaan Chaayinaa baratamaati kan jiru. Barattoota hagamii ta'utu yuunivarsiitii Finfinneetti waliin barattu. Biyya keenya keessatti afaan Chaayinaa barsiifamuu kan jalqabe asuma yuunivarsiitii Finfinneetti waggaa 10ffaasaa yeroo darbe qabanye. Waggaa 10 kana keessatti barattoota 200 ol ta'anii digrii jalqabaatiin eebbisaniiru. Maastarsiin kan jalqabame bara gaddaadha. Akka gaanfa Afrikaatti maasters piroograamii akka jalqabaatti kan baname asittidha. Kanaaf nuti baasii lammaffaa taane jechuudha. Isa qofa osoo hin taane barattoonni biyya baratan waggaa tokkoffaa, waggaa lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa irra jiranillee jiru. Mee jechoota muraasa akkuma dareetti barsiiftutti waan barsiisi? Chaayinaa barachuun kan jalqabamu sagalee suuraa kan jalqabamu. Afaan Chaayinaa jalqabaa dhufanii irratti baratan jalqaba piin kan jedhamu kanaadha kan isaan baratan. Kana jechuun Chaayiniffa laatiin iskiriptiidhaan isuma beeknu dhaabbachaadhaan nuti beeknu Chaayiniffa barachuu jechuudha. Sanaa booda wanta hiika qabaachaa dhufu fakkeenya isaa jennu meebii jalqaba irratti leessan waan yookaan immoo barannoon jalqabaa akkam kan jedhu ta'uu danda'a. Akkam jechuu barbaanne fakkeenyaaf ni haaw jenna. Ni haaw sirrii waame? Ni haaw. Yes, sirriitti waamte. Ni haaw jechuun akkam jechuudha. Yeroo kamiifuun ta'a, nama kamiifuun ta'a. Garuu kabajaaf yoo barbaanne immoo ni haaw jenna. Namoota gurguddaa ni ol jiranii kabajaaf yoo barbaanne ni haaw jenna. Deebisaallee ni haaw yoo jedhame ni haaw jedhamee too deebifama. Kanaafiyyuu amma ni haaw yoo siin jedhe ni haaw jettee na deebita jechuudha. Biyya keenyatti egaa dhaabbileen Chaayinaa hojiiwwan adda addaa irratti isin hojjetanii carraa hojii qabaa namoonni qacaramanii hojjetaatti hin jiranii warra eebbifamanis. Galatoomii akka carraa ta'e ammaa fi barachaa kanan hojjedhu. Hojii biraadhaan hojjedha. Itoophiyaa Investiment Commission Investment Promotion Expertiidhaani. Kanaaf foreign direct investment Itoophiyaa dhufu yookaan investmentiin biyya alaa irraa Itoophiyaa dhufu naannoo parsantii 60 ta'u Chaayinaa irraa kan dhufu. Warshaan banamuu dhaabbanni konistiraakshini yookaan immoo dhaabbanni ijaarsaa baay'een isaa kan Chaayinaa jechuudha. Ijaarsi gurguddaan Chaayinaan hojjetama. Telekoom irraa kaasee seektara hunduma jechuun ni danda'ama. Seektara hunda irratti warshaan fi akkasuma piroojeektiin Chaayinaa baay'ee babal'atee waanta jiruuf yeroo kanatti carraan hojii almost gaaraantii jedhamuu danda'a. Namni Chaayiniffa beeku hojii hin dhabu. Guddaan si galateeffadha yaada nuu kenniteef. Mee nagaatti nu dhaame afaan Chaayinaatiin akkamitti nagaa namatti dhaaman? Afaan Chaayinaatiin karaa adda addaatiin